gahuudhaaf deemu qophii addaatii qophiin keenya kan addaa haala yerootti kan xiyyeeffatuudha arantana jechuudha namootaan biyya keessattis haala biyya keenya keessa jirtu maal fakkaata hubannoo gahaa qabu akkasuma yeroo gabaabduttis biyya dhaqee haalli biyya keenya qilleensi biyya keenya keessa bubbisu maal fakkaata wancoo nama hubannoo qabudha san isin biraan keenya innis eenyu kan jiru sagantichumarraa kan hubatan taha saniifuu hamma dhuma sagantaa teenyaatti nu faana turtii gaarii isiniin jenna. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaza jira jirtu akkam nagaa fayyaa sin jecha mee gabanumaan gaa daawwattoota keenya wal baradhu ustaazni maqaan isaa eenyu eessa dhalatee eessa guddatee gabanumaan daawwattoota keenya wal baradhu dura osoo gara qophii keenyaatti seenneen duratti. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دعوتو خينيا في أكسمتي غازيت إسا خينيا خان غرتي ميديا فوقوق الرا أرانتنا غرتي مورا فوقوق ميديا جامورا نو أفيرتني أسرتي غرتي نبيهسو خيسانيف هدو غرتو ما سنين جنة والفادا بافيكم غافي نغافتنيف duraan dursee na akka nama tokkotti gaa namni tokko wal baratutu barbaachisaadha. Mee maqaan kee eenyu isa dhalattee kana jechuudhaan gaafii na dhiyeessitanii galatooma isinilleen sagantaa tanaa irratti illee nu dhiyeessuu keessaniif. Duba ani gaa obboleessii keessan Naasir Anwar Hamzaa Mahmad Ali Dibbeetiin jedhama dhalataa gartee Dirree Dhawaatti jira. Minnesota magaalaa lakkuu Minneapolis keessa jiraatudha. Yeroo ammaan tana asiin jira akka nama gartee itti gaafatamummaa mana barumsaa Tawfiq Akaadaamii jedhamu mana barumsa Qur'aanaa keessatti haffazanii fi akkasumatti afaan Arabiffaa dubbisuu fi barreessuu fi tawhiidaa fi fiqii fi hadiisa barumsa gartee amantii Islaamaa irratti hundaa'e ijoollee 400 tajaajila kennaa jira asitti sanii olitti illee waan biraa inshallah hirmaatu turan asitti maziitoo keessatti hawaasa keenya waan dandeenyuun waan Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu laaffiseen hawaasa tajaajilu irratti argamna. Rabbiin gaa anaa fi nun haa jedhu warra isaa je'ee baratee isaa je'ee hojjetee guyyaa akhiraa fuula Rabbii duratti ittiin milkaa'u haa godhu ittiin qaanfatu Rabbii nun godhin hedduun ilma namaa hedduu dalageetii hongaawutu argama guyyaa qiyaamaa waan hedduu nama gaddisiisu keessa maaliif wanni ati hojjettu yoo rabboomaaf hin tahin yoo gartee maqaa fi dhageettii fi gurra barbaade yoo taate wannuman ati daleedu hundinuu khasaaraa malee milkii hin qabdu jechuudha. Kanaafuu gaa rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam hedduudha gartee hojii teenya Rabbi jecha qulqulleessuu irratti hedduudha nu kakaasanii hedduudha nu ajajanii Rabbi leen akkasumatti nu ajajee nuti hundaa'uu miidiyaa jiruu fi kan dhufuuf illee amma tajaajila kennaa jiru hundaa'uu xiqqaa guddaa keenya barsiisotaa fi barattootaa fi warra dhaggeeffatu hundaa'uu waan dhageenyus waan dubbannus waan barsiisnus duraan dursee lubbuma teenyaaf warra bu'atti buufatee Rabbiin anaaf jedhee Rabbi irraa galatatti argatu Rabbiin haa godhu inshallah. Galatoomii Ustaaz Naasir Hamzaa waamicha keenya kabajee duneessi galatoomfannaa. Mee gabanumaan gara kallattiidhaan gara gaafiitti dabarraa hawaasni keenya baay'een si beekanii mee siyudaan gara dhimma ijoo si barbaanneefitti kan deebaru ta'a. Keessaafuu yeroo ammaa keessatti biyyattii teenya keessatti hiriira mormii garagaraatu gaggeeffamaa jira. Keessaafuu kan yeroo gabaabduu keessatti dhufe biyyattii teenya keessatti muslimaa mormiilee garagaraa gaggeessaa jira. Hiriira adda addaatu gaggeeffamaa jira naannolee adda addaa guutuu biyyattii keessatti. Mee bu'aan hiriirri kun qabu haala kana yoo itti fufe bu'aan isaa maal jettee yaadda? Nuti akka nama tokkotti hiriira bahuun keenya kun duraan dursee ummata wanni ammallee kiliir godhuu baanu akka hayyoonnii keenya dura jaanitti hiriira gizee baanu nuti balaaleeffannaa ummata mana Rabbii gubeessan balaaleeffachuu takka ammaas mootummaa naannawa Amaaraa san ergaa
gara gartee sagalee tokkummaatiin isaanitti erguudha wanni guddaan. Biyya mootummaan ni jirti jennee abdannu keessatti mootummaan jechuun hawaasa jechuudha. Mootummaadhaaf namni gibira kafaluu uummata amantii tokko qofaa miti. Amantii adda addaatii fi saba adda addaatu biyya san keessatti argama. Kanaafuu mootummaan yoo kan saba hundaa tahe yoo kan amantii hundaa tahe mootummaan badii dalagame kana mana gubate kanaaf qabeenya keessattuu muslimaatis akkasumatti kan barbadaa'ee gubateef kaasaa waan gumaa kafalamuu qabu kafalee ummata badii kanaaf gartee abbaatee shakkamtoota qulqulleeffatee shakkiirraa gartee ragaa dhiheeffatee gara badii isaan hojjetanii saniif akka isaan adabbii cimaan isaan irratti gartee seeraaf dhihaatee seeraan nuuf qulqullaa'ee uummanni kun adabamuudha. Tokko sani yoo mootummaan kajiru ta'e yoo mootummaan hin jiraanne nuti masgida keenya eeggachuu hin danda'amnu. Dukkaanan suuqiiwwan keenya eeggachuu hin danda'amnu. Garuu mootummaatu jira jennee mootummaa irratti lakkisaa jirra. Kana hiriira bahuun ni barbaachiseef. Mootummaan sagalee uummata muslimaa haa dhageessuudha. Mootummaan qabeenya uummata muslimaa kana argee callisuun badii akka taate mootummaa hubachiisuudha. Kun ofiifuu badiidha. Maaliif mootummaan yoo ol'aantummaa seeraa hin kabachiisne mootummaan hin jiru jechuudha. Masginni gubatuu fi beeta kiristaanni gubatuun lamaanuu gubatuun isaanii waan tokkotti yoo mootummaan fudhatee walqixxummaadhaan uummata kana gartee masginni gubatuunis bataskaanni gubatuunis lamaanuu dhimma isa laalchisu tahuu yoo walqixxummaadhaan hin fudhanne kunilleen nuti seeraaf mootummaa sanillee dhiheessuudhaaf hiriira bahaa jirra jechuudha. Amma dura ni gorfanna nama tokko gorfatu gaarii jarjaruun gaarii miti. Kana hiriirii bu'aan nuti keessatti abdii qabnu mootummaan nu dhagahee waan kana gartee laayyuutti ilaaluu dhiisee waan kana ol'aantummaa seeraa kabachiisee wanni seerri gartee namni tokko waan takka gube isa qabatu adabbiin inni itti adabamuu qabu sun akka nuuf adabamu namni sun qabeenyi muslimaa kan barbadaa'e sun qabeenya hawaasa ummata Itoophiyaati. Ummanni kun lammii biraallee tahan dachaa inumaa fakkeenyaaf himan yoo lammii biraallee tahanii hin baana. Mootummaan isaan eeguun qabu eeguutu dirqama isarratti maalayyaa yoo lammii biyya sanii taanoo daranii jechuudha. Kanaafuu ummata kana lammii isaa tahee lammii isaa ta'uu baate maadaama rakkoon tun biyya waliigala Itoophiyaa keessatti taamteef biyya Amaaraa naannoo agartee Moxxaa Jaamusan keessatti rakkoon tun waan argamteef mootummaan naannoo sanii alaafinnata fudhatee waan kana agartee investigate godhee jechuun waan kana agartee deemee qoratee waan argate qormaatarraa qulqulleessee uummata kana jiraaf dhiisuu qabaadha. Bu'aan nuti baaneef kana. Kana ta'uu baannaan gaa uummanni muslimaa mootummaan hin jiru jedhee beekatee mana qabeenya isaatii fi mana rabbiitii sutti seenaa jechuudha. Muslimaa tokkotti gadda guddaatu na dhaggeeffame manni rabbi subhaanahu wa ta'ala gubamuu saniif wanni guddaan na gaddisiise manni rabbii gubaturra ummata mana rabbii gube santu ilaalcha isaan qabanii fi wallaala isaan qaban wallaala isaaniif hin gadde sababa isaan amma isaan amantii miidhuu fi rabbii miidhuu itti fakkaate malee lubbuu isaanii miidhuu isaanii saniifin hedduu isaaniif gadde jechuudha. Maaliif lubbuun takka adabamuun rabbii biratti subhaanahu wa ta'ala haala rabbiin gartee ulfaataadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan guyyaa qiyaamaa isaan adabuun sun akka khiyyatti akka nama tokkotti ilma namaati uummanni kun osoo silaa
خران نجيا جرو خرا دبخنا ما فلتن إساني جئتين قد ملي من ربي سبحانه وتعالى يوميو بورس جارمو دندها كمان تمين دي بفمي جارمو دندها من ربي سبحانه وتعالى من ألفنا كو ربنا مس من سانتي فتا نمني من ربي ديغو في من ربي جوبو في قرآن ربي تجرو في علماء إسلام مقاط رئيسو همين يعني سان دبتو خيسة تكا نمني ملكان جو موتوما ندورة دبريلين هم ملكويني وان براديسي فرعون غافا قرتي نبي موسى عليه الصلاة والسلام أجيتش على فربادي أنا ربكم الأعلى جئي أنا ربي قرريتي أنا نقبرا جئي نبي موسى ربي إساتي في نبي موسى اللي جار اللي هندي من جوسن نمني أكستي قبينا في تبروهمنا في ورانا قداك أبو تسون اللين ربي سبحانه وتعالى بود إسا حالا قرتي هما خيستي إسا في ورانا سات اللي بشان ربي سبحانه وتعالى بكتكتي دكان دكا إسان قري في تأجو سينان قرآن خيستي الرابرانو نموتان أمانتي قرتي قفو تهان خيستو أمانتي إسلامتي قرتي قفو قدا تهان بودين إساني هم بريني تكا سينا إساني خيستي قلمي سينا خيستي همين ينوريو قيو دبتمو وروتان خرا ربي خيستي قفوتي أكما ربي سبحانه وتعالى سورة بقرة خيستي نوهميتي قرتي وروتان من ربي نمني أكي صلاة في نمني خيستي قرآن قرأو في ذكري قرورا نمر أوان بودين إساني أمني أكسيسون أمتا قرتي تقاتا أمتا هنغاوا كتي ربي نوبس قرآن خيستي جو خنافو مسجد قوبتيف جارنون ديبو ديبسون ديبو قرومو يكا كسيدا لغاني الدنيا في آخرتي تكينيا إسان خيسا جراتانتو ilma namaa tokkoof xiqqeenya hin jaalannuti akka nama tokkotti maaliif tolina namaa jaalanna islaamummaan akkuma gartee ulamaan dura dabree dubbatteetti namoonni akkanaa jiraatuun ni'imaa islaamummaan taatee si garsiisa gaaroommina islaamummaan taatee appreciate goota maaliif waan tokko faallaa isaa yoo garte malee qananii waan keessa jirtu san hubatuun nama dhiba. Kanaafuu ammaan tana gartee masgida gubuu isaaniitiif isaan nu gaddiisan itti fakkaate malee nuti isaaniif gaddine akka nama tokkotti. Maaliif dallansuu rabbiitiin rabbiin isaan barbadeesse akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhutti garuu rabbiin obsaadha. Obsi rabbii subhaanahu wa ta'ala dallansuu isaa injifate. أكما رب سبحانه وتعالى جوتي يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله خناهن سهنا داهن هرجنا دا أكوان رب سبحانه وتعالى دقتاتهن سينا ورا لبو إسامي لي نملي ميراجرو خنا رب وان إسان دقتهن سينا دا ورا بدي درو جرو خنا رب قويا بوروتيف كاتروا كبيف سأمنه ندي بيئة أمالي نتهري خنينا فمتا بدي كسيدة لغيف جاء ربي سبحانه وتعالى خنافو نتلين آية ربي قبتشودان رحمن ربي بلارا أمتا سنوتي قرتي قرأ إسلام ما قرأ ألفنا في ويوما في قدنا في خبجاك أو تيسانا في الرا إسان دورا أمتا هدو تدري أمتا مسلمو تهدو فتي هدو علماء فتي خربين الرا gartee toobaa isaa qeebalee inumaa islaamummaa keessatti gartee irra nama qaceelaate kanaafuu kana keessatti ani yaaminsii ummata mana rabbii gubeessaniif wallaalaan dhaabbatee dhiichisaa ture saniif hedduullee nu gaddisiisu aboo islaamummaa isin amma gubnee mana rabbii gubnee ummata muslimaa dallansiisnee miira keessa seensisnaa jettan sun wallahi miirri keessa seennee nuti waa takka godhuudhaan waa barbadeessuu fi waa balleessuudhaan miti hojiin keenya kanaa miti nuti inumaa sababaa kana hiree tanatti fayyadamnee islaamummaatti siyyaamna karaa nagee kanatti siyyaamna
islaamummaa qabachuun keessan nagaya addunyaatiif fi akhiraatiif illee isiniif gaariidha isiniin jenna. Tole galatoomii mee erga biyya dheexee keessaa fuudhee nyatteeti ji'oota muraasa tura biyya dheexee dhuftee biyya dheexee waan haariyaa wanni agartee maaltu jira? Haalli biyya keessaa baatii 215 guyyaa 7 takkaan ture nagayaan hin galle alhamdulillah. Garuu immoo haalli biyyaa hedduudha jijjiirame. Dhabaataan kaleessa ture gariin qabaataadha. Qabaataan kaleessa ture arra dhabaataadha. Kaduris dhabaata tures arra dhabaata ta'uu keessa dhabeenyi isaa akka malee gakkutee jira. Miskiinummaan isaa dachii jala kan qabaatus samii gahee jira alhamdulillah. Garuu gaa namni irra guddaan haaluma kanaanis numa jiraata. Kan qabaataan qabeenyi isaa samii tuqee jiru kan dhabaataan dhabeenyi isaa dachii tuqee jiru numa jiraata, numa nyaata, numa dhuga namni haaluma kanaanis alhamdulillah. Haa ta'u garuu haalli kun jijjiiramuu qaba. Qabaataan dhabaataa isaatiif gaachana tahee qabeenya kee hawaasa keetii hojii bareeda. Hawaasa keetii hojii yoo nyaattu, yoo daleessistu, yoo hirmaachistu, firoottan keetii hojii, maatii keetii hojii, lammii biyyaa keetii hojii, ollaa keetii hojii. Qabeenyi kee haa ittiin qabeenya jedhamu yeroo ummata sii gadii, ummata qabeenya hin qabne qabeenya qabduun hojii adda addaa keessatti hirmaachistu, waan adda addaa gargaarsa adda addaa barbaadan keessatti gisee hirmaattee qoodduufi hana dhaamsa godhuu rawaanna. Kaan biitii hedduudha ijaaramte alhamdulillah. Gandi dur keessatti gartee namni tiifachaa ture amma keessattuu dirree dhawaa kana keessatti ammas gara saaphiyaan dur saaphiyaan hin jirtu jechuu dandeessa. Amata 20 irraa dura jechuu. Arra saaphiyaan jechuun ofiifuu biyya takka ta'eef dandeesse guddoo takka jechuu. Ta qabalee mataa ofii qabdu, ta daandii mataa ofii qabdu, ta gartee dukkaanan mataa ofii qabdu, ganda haariyaa hin jirre waan hin jirrerraa argame jechuu. Hedduu nama gammachiisa. Karaan isii bareedaadha. Almost amma dirree dhawaa fi malkaa walii dhaabbattee jirti alhamdulillah. Guddina ni garta. Akkasumatti immoo systematically naannoo amma garii gariis mootummaan irratti xiyyeeffatuu baatee karaalee tolchuu dhabuudhaan akkasumatti tireekaa adda addaa naquu dhabuudhaan bishaan naquu dhabuudhaan systematically ganda mootummaan ajjeesu jiru jira. Keessattuu ganda naannoo namni keenya Oromoon baay'atu keessattuu mootummaan dirree dhawaa mootummaan sirnaa hin jiru jechuu dandeessa. Mootummaan caasaan isaa gartee gubbarraa ilaa jalatti akkaataa inni itti ijaarame akkaataa sabaa sablammootaa fi walqixxummaa biyya irratti hundaa'eeti miti. Akkaataa mootummaan dirree dhawaa itti ijaarame sun jirutti mootummaa gartee ol'aantummaa saba tokkootii fi ni jira miti. Waan saba tokko calaqqisuutu argama. Waan ammas humna tokko tuuta takka calaqqisu saba tokko bira dabree tuuta takka dhaaba tokko waan calaqqisuutu argama mootummaa dirree dhawaa keessatti jechuudha. Amma gaafaan achi ture yaa'iitu ture subhaanallah alhamdulillah nageewwan keessaa baane egaa lammaa fi abii biitii teessan nagayaatii koottaadha jedhanii gaafa Ameerikaa dhufan labsanii turan. Garuu gaafa an dirree dhawaatti dhaqu subhaanallah nama dirree waraanaa keessattiif arge. Dhukaasaatu jira. Halkan sadarkaa ijoolleen tiyya gartee nutilleen if sodaachaa if dhaggeeffachaa rabbiin gaa subhaanahu wa ta'ala ammallee hawaasa keenya guutuu Itoophiyaa keessa jirurraa balaasa rabbi haa qabu. Haala san keessa turre haalli yaaddeessaadha. Fakkaannama akka waan mootummaan hin jirreeti waraanni gibbii gubbaan utaalee situma. Amma hiriira gaafa aggaamii Juwaariif bahame san uummanni keenya gartee akkamitti Juwaarirraa security'n isaa fuudhame jedhee isaaf deeggarsiidhaaf beesan guyyaa san uummata hiriira bahu waraanni akkanumatti tumuudhaan ari'uudhaan hawaata akka hin godhin kagabbeetuma dhaaddannoo isaa dhaaddateetuma nuti gartee Juwaar tuqamuu hin dandeenyu nurraa hin tuqamin jedhee hiriira keessatti dhaaddannoo isaatiif gabbaanii tumuudhaan kan gartee hatta orihee mana jalaa seene gibbii gubbaan utaalanii caccabsanii warra miila irraa caccabsanii jira harka caccabsanii jira fuula balleessanii jira jechuudha. Hedduu nama gaddisa haalli biyyaa. Balsanumaanuu guyyaa tokko nagaya miti. Amma torbaan tokko nagaya yoo ta'e torbaan tokko faa nagaya miti. Amma baajaaj dirree dhawaa keessatti
bajaaj garii subhanallah yoo oromoo tahee ganda oromoo qofa dalaga yoo amaara ta'e ganduma amaara qofa dalaga yoo ta'an immoo ganda amaara dalaguudhaaf waan oromoo calaqqisu bajaaj isaatirraa waan akka gartee alaabaa abaa'oo faa pikchara juwaara faa ifirraa baasee ganda amaara dalagu yoo ta'e akkasii qulqulleeffatee dalagu qaba kan inni nama kenna takkaammoo afaan amaaraa bulbula nama dubbatu fakkeessee akka amaaraa fakkaatee jiraatu qaba yoo ganda amaaraa ka jiraatu wanni ta'u ta'e gariin amma namni ganda oromoo ka jiraatu amaarri ka buqqee ganduma amaaraa qofatti ifirraa sodaa waan akkasii sabaasalummaa waan jirtuuf ka baqatee jira akkasumatti ka oromootis ganda amaaraatirraa buqqee kan an beeku kan ganda oromoo mana isaa dhiisee ganda namaa kireeffatee jiraachuu jiru jira so haalli akka malee addeessaadha namni akka malee wal eeggata akka sabatti sabaasalummatti asumatti nagee taha asumatti khabiraa dhufee haruma amma irra nageen jirtu kana rakkoon gizee deebituufaa rakkootu jira karaan cufamee achiin deemisin jaanii so mootummaan haga danda'u yaaliin godha garuu yeroo gargari mootummaan kun eenyu walqixxummaadhaan uummata kana addatiisaa waan jedhu keessa gaafiitu jira so gaafii ati rakkoo qaba jettee tiimta faadha garii sumaa dhufeessituma sumaa si qoratuu qabna si fattashuu qabna maal jee waan biraa keessa seenaa jechuudha so makiinaa bajaaj farraa si buusanii si tumanii gizee fedhan it is very sad but at the same time hundaa miti waluma keessa jira kanaafuu rabbiin nagee haa godhu jenna biyya teenya so akka biraa namni silaa nageenii jiraate namni ni dalagataa ni jiraata irra guddaa gaa dalagaan isin jirtu dirreedhaa keessatti immoo ni hagaan achi ture san dalagaan hin jirtu namni baratees hatta ka narsingii baratees yoo keessattuu nama oromoo ta'e hedduu hiree dalagaa hin kennaniifi faayila isaa fuudhanii jala naqanii rakkoo akkasii jira maaliif bakka hedduu uummanni keenya agartee bakka qaama mootummaa keessaas hin jiru hedduu warri qaama mootummaa keessa jiru uummata agartee amaaraati rakkoo irraan qabnu silaa walqixxummaadhaan daayivarsi tahee sabaa sablammootaan bakka hunda keessatti namni yoo akkasitti calaqqise bareeda silaa amma teelee yoo dheexee irra guddaan isaanii dirree xayyaaraa yoo dheexees akkasuma bakka agartee qaama mootummaa bakka qabalee bakkoottan adda addaa kana hunda warri aangoo guddoo keessa jiru irra guddaan nama keenyaa miti so silaa wal keessa tahee sabaa sablammootaaf amantii adda addaatiif namuu yaada gartee wal jijjiiree aadaa wal barsiisaa kabajaadhaan rakkoo akkanatti argamtu tanaafillee furmaatanii ta'a jeetiin abdii qaba so sun sanii ammas poolisiin Itoophiyaa min dirreedhawaatii fi makkalaakiyaan dirreedhawaa keessatti argamu warri ammas kora bittinneessaa jaaniin silaamaa hokkara bittinneessaa ta'uu qaba warrootni kunis irra guddaan isaanii amma oromoodhaa miti kunis yeroo rakkoon dhuftee uummata oromoodhaaf miidhaa ta'a silaa wal keessa ta'ee bareedaadha so kana kajachuu barbaannu dhaamsiin nuti qabnu gaa guddaan mootummaan haala barbaachisaa ta'een bulchiinsa dirreedhawaa kana guutuutti qoratee ummata biyyaa tahu ummata sabaa tahu sabaa sablammootaa tahu guutuu dirreedhawaa nagee irratti ceesisuu danda'u ummata akkasii qaalimatee warra amma jiru kana keessaa gingilchee baasee warra bu'aa qabu biyyaa bu'aa qabu warra akkasii bakka buusuu qaba waraanarraa ilaa jalatti jechuudha caasaan bulchiinsi dirreedhawaan itti ijaaramee jiru wanni inni calaqqisuu fi wanni inni mirkaneessuu waan ol aantummaa dhaaba tokkootii fi saba tokkoo fakkaata waan qabatamaan jiru kanaafuu mootummaan dirreedhawaa mootummaan qabu jechuun hawaasummaatiif bulchuu jira malee mootummaan inumaa gizee keessa seenu dhiibbaatti ta'e rakkootu argamaa hawaasni hawaasa silaa jaalalaan sabaa sablamummaa wal dandee waliin jiraatu so aangoo isaa kana dheereeffatuuf warri amma silaa bulchiinsa dirreedhawaa keessa jiru kun yeroo garii rakkoo sabaata argamtu ta'amantii argamtu haala bareedaadhaan waan kana handhuurfatanii abbaatti ta'anii nagee buusaan jiran
Kanaafuu garii takka deeggaruutu argama. Saba tokko deeggaruutu argama. Wal aantummaa wahii tokko calaqqisa wanni deemaa jiru. Kanaafuu kana mootummaan keessa gabbu'ee yoo nageenya biyyaa barbaade yoo dhugaadhaan hawaasni dirreedhaa jiru keessattuu kan Oromoo hawaasa gartee biyyaati lammii biyyaati jechuun kan jiru ta'e kanaaf dhaamsi mootummaaf goonu kana mootummaa waan kana keessa bu'ee haa to'atu haa qoratu jenna inshallah. Tole galatoomii si'ati qabdu yoo jiraate. Dhaamuu barbaannu mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa hiriira waliigala biyya 60 ol biyya hangafa handhuura Oromiyaa irraa jalqabee ilaa xiqqeetti biyya Itoophiyaan qabdu keessatti muslimni miliyootaan lakkaawamu hiriira bahee qaamni mootummaa gabbahee rakkoon teessan rakkoo teenya sagalee teessan dhageessaa jirra badii argamteef dhiifama isin gaafachaadha nuuf obsaa waan kana gartee qorannee waan barbaachisaa ta'e hundaan isin bira dhaabbannaa masgidas ni ijaarra qabeenya uummata musliimaa kan barbadaa'es ni deebisna nageenyi keessan nuuf haa jiraatu nageenya irratti daleene jedhee gabbahee uummata musliimaa dubbisuu dhabuusaatiif ammas uummata badii kana balleesse balaaleffannaa jabaa balaaleffachuu dhabuusaatiif uummata badii kana balleesse shororkeessaa dhajee waan kana gartee dubbatuu dhabuusaatiif hedduu dhagaddine akka nama tokkotti. Ergaan guddaan wanni hiriira ba'uuf tokko federaalatti illee akkasumatti bulchaa muummicha ministeera guutuu Itoophiyaa ta'e irratti hiriirri kun gaggeeffame. Maaliif mootummaan yoo dhimmi uummata musliimaa gartee akka uummata biyyasaatti fudhatu yoo ta'e gabbahee akkuma Ameerikaa tana keessatti waan biraa dhiisiti nama tokko gartee nama tokko barka high school dhaqee high schoolitti nama ajjeeseef takka immoo balaa xiqqoo takka namatti argamteef pirezidaantiin biyyaa xayyaara isaa fudhatee naannoo san dhaqee onni yaa'u. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waan hedduu nu qaanyeessu dalagee jechuudha. Hedduudha nu qaanyeesse. Akka nama tokkotti Nobel Prize jechuun hojii akkanaa kanaaf gartee nageenya abbaa sababaa ta'uutu isarra jiraata ture silaa. Nobel Prize wanni kennameef rakkoo dhuftuuf furmaata akka ta'uuf. Biyya takka keessatti rakkoon hin dhufin jechuudha miti. Nobel Prize fudhachuu jechuun rakkoo if duraaf argamtuuf rakkoo amma dura argamteef furmaata taatee jirta. No wanni amata lama keessatti ni furmaata ta'een jiru ganaadha. Sigalee nagee jalqabee malee nageenya biyya keessatti tasgabbeessee itichee bakkaan hin geenye. Biyya teenya keessatti imimmaan uummata Oromoo Islaamaa hin qorre hin dhaabbanne. Ayyoon teenya boo'ii jirti. Abbaan keenya boo'ii jira. Lammii fi firaa fi ollaa fi xiqqaa guddaan maatii fi waatiin sa'aa fi namaan ollaan xiqqaan hunda boo'ii jira. Biitummaan ati nagayaan namni bobbahee yeroo fedhe deemee yeroo fedhe galu guutuu Itoophiyaa keessatti biyyuma takka maqaan ada'e. Biitiin hundi sa'aa qabdi sa'aatti baatu sa'aatti galtu. Kanaafuu gaafiin uummata Itoophiyaa hin deebine guututti. Keessattuu gaafiin uummata Oromoo hin deebine. Uummanni akka fedhetti waan fedhe mirga isaa haala barbaachisaa ta'een kabajatee jiraachuun jiru. Amantii isarratti namni gartee cunqurfamaa jira. Kanaafuu mootummaan hoomworkii takka hojii manaa guddaatu isaa kennamee jira. Nutullee waan fatanaa guddaa keessa nu naqee jira jechuudha kana keessatti. Akka hawaasa guutuu Itoophiyaatti mokkortii guddaa keessa seenee jira. Dubbatuufis haala nama dhibu callisuufis haala nama dhibu keessa seenee jira namni. Siigalaa miti. Ifirraa dubbatuunis callisuunis nu dhibdee haala san keessa ifirraa dubbatuudha irra filannee jechuudha. Yoo akhi namaatti nu dhagahee jennee jechuudha. Uummanni Oromoo ammallee reebamaa, ajjeefamaa, keessattuu yeroon ammaa tanaan yuunivarsiitiileen
ijoolleen amma Dirree Dhawaa keessaa haa ta'u Amboo haa ta'u Wallaggaa keessaa haa ta'u manneen yuunivarsiitiin ijoolleen keenya barattu barachaa jirtu cufamaa jira. Kun egaa amma barumsa irraa ijoollee deebisu jechuun gandatti deebisu jechuun badiidhaaf isaan saaxil godhuudha. Yoo ijoolleen tun egaa tana keessa gartee biyya deebitee maal gooti? Dalagaan qaban. Ijoollee silaa barattee barumsa isaanii xumurtee eebbifamtee hojii jalqabuudhaaf xarafarra jirtu. Garama hayyiirra jirtu yogguu mana deebite sammuu isaaniitiif maal yaade mootummaa kun? Akkamitti nagee buusuu dadhabe? Waan kanaaf akkamitti furmaata ta'uu dadhabe? Nobel Prize isaa gaafii keessa seenaa jira jechuudha. Kanaafuu mootummaan akka sabaa sablammootatti yoo uummata tasgabbeessuu baate wal dandeessisee tokkummaa irratti uummata yoo gaggeessuu dadhabe yoo dadhabe resign godhee akkuma gartee kana muduraa gartee dadhabeeti hin danda'u hojii resign godhetti dhiisutu wayya maqaatti fudhatee moo maqaa isaatiin sabaa sablammootaan namni wal fixu maqaa sabaatiin wal fixu maqaa amantiitiin namni waa balleessu yoo kana qaama nuti hin beektu waan kana balleessuu jira jechuun hoggayyuu qubsaadhaa miti. Qaamni nuti hin beekne kan Itoophiyaa keessan waliin jiraatu kan mootummaan hin beekne qaama akkana. Kuni waanuma kaleessa TPLF jechaa turte. Warra gartee nagayaa fi guddinaa fi siyaasaa keenya irratti gufuu ta'uu barbaadutu nu keessa jira qaama nuti hin beekne jechaa ooluun kuni waa takka illee biyyaaf bu'aa hin qabu gabaasni akkanaa. Wanni bu'aa biyyaaf qabu biyya tasgabbeessuudhaaf mootummaan waan barbaachisaa ta'e gatii barbaachisaa ta'e kafalee karaa manguddootiin karaa hayyoota amantiitiin karaa gartee ijoo ummata hawaasaa ja'ameetiin aktivistootaatiin karaa adda addaatiin waan barbaachisaa ta'e mari'achiisuudhaan qaama gartee walqixxummaadhaaf qaama mootummaa kan walqixxummaadhaaf dhaabbate kan sabaa sablammootaaf dhaabbate kan gartee ol'aantummaa saba tokkoo hin labsine kan ol'aantummaa amantii tokkoo hin labsine kan walqixxummaadhaan amantiin hundinuu sabaa sablammoonni hundinuu wal dandeehee waliin haa jiraatu jedhu ummata akkasii qaama mootummaa keessaa ummata hogganu yoo ummata akkasii qabaate qofa biyyi teenya dura adeemuu dandeessu. Mana isaa qulqulleessuu danda'uu qaba. Yoo mana isaa keessa xaragee hin qulqulleessine abaada isaa barandaa isaa qulqulleessuun faayidaa hin qabu. Eertiraa wajjin nagee uumuun isaa gaarii garuu immoo manni yoo hin qulqulloofne rakkoon mana keessaa yoo hin furatamne alatti beekamtii qabaachuun maali? Alatti ulfinaa fi kabajaadhaan faarfamuun maali? Yoo ilmi kee ka abbaa taatuuf obboleettiin teeta obboleessa taatuuf haadhaa fi abbaan kee ollaa fi xiqqaan warroonni silaa ati gartee si filatee mootummaa keenya je'ee gibira si kafalaa ajaja kee fudhatee biyya keessa jiraatu yoo isaaniif hin tolle alagaaf toluun bu'aa nuuf hin qabu. Kanaafuu gaafiin Oromoo hin deebine. Finfinneen akka handhuura Oromiyaatti wanni qabaatamaan nuti harkaa qabnu hin jiru. Dhaggeeffadhu. Deebii manni barumsaa yuunivarsiitiidhaa kan keessattuu uummanni keenya baratu guutuu Itoophiyaa keessatti namni keenya nagee harkatee barachaa hin jiru. Ilmoon nagee qabdu haati gartee sinqiitti gootee baradhuu jettee waan ofiif hin nyaanne if agabsitee masruufa ilma kiyyaaf hanaa ta'uu isaatu biyya fagoo jira jettee erga ilmoon akkasii eebbifamina deebi'ee jetti eeggattu reef katee saaxinaan haadhatti deebi'uun kuni nutiif qaanii guddaadha salphina guddaadha akka maleedha mataa ol fudhannee deemuu morma nu cabsee jira. Kanaafuu mootummaan biyya teenya takka ollaa teenya ta mootummaan hin jirre tan inni yeroo fedhetti waa dhukaasu waa fedhetti waa godhu nurraa hin fakkeessina please. Namni haga obsu qaba. Yoo mootummaan ummata silaa mirga isaa gaafatu hoggayyuu tumeetuma hidhaan hidhu ammallee yoo
hidhamuun uummata keenya irraa hin dhaabbanne ajjeefamuun uummata keenya irraa hin dhaabbanne mirga mataa ofii qabaatee murtii mataa isaa fudhatee waan isaaf ta'u waan isaaf malu murteeffatu yoo hin dandeenye akka mirga uumamaan qabutti dubbatuu fi bobbahee galuu fi amantii ofii jaalate hordofuu fi nagee kana hin qabaanne mootummaan ni jira jennee wanni abdanuu hin qabnu. Guyyaa hunda guyyaa irraa kana ani waa'ee kanaa dubbatuun kiyya akka malee qaanidha. Arrallee nama keenya hidhamee jennee dubbanna. Arrallee nama keenya ajjeefame jennee dubbanna. Arrallee beetaskaanaa fi masgidaatu gubate jennee dubbanna. Arrallee ummata amantiidhaan walitti nu buusuu barbaatutu nu iddoo jiraa qaama hin beekamneeti jennee dubbanna. Amata hudha meeqa gaafa TPLF jiru akkas jechaa turre. Ammallee uzruma san takka excuse takka gizee san akkasumatti ammallee excuse san walii goona ammallee bar ummata kanaa jira bar la ummata tokkummaa keenya barbaanne akka sabaa sabaalummaatti ummata tokkummaa keenya barbaanne ummata amantiidhaan nagee hin barbaanne ummata akkana naggaadee siyaasaa ta siyaasaadhaan milkaa'uu dadhabde ta sabaa sabaalummaadhaan gartee waliin nu buusuudhaan milkaa'uu dadhabde ta saniin dadhabdetti ammas amantiidhaan gartee walitti nu buusuu naggadaa jira jennee akkanuma balaaleffachaa oolla no qaama kana nuti beeynee hordofnee qorannee yoo seeraaf isaan hin saaxille yoo isaan hin adamne ammallee rakkoon itti fufte jechuudha. Kanaafuu ummata muslimaa hiriira guddaa bahaa jiru kana sagalee isaanii dhageessanii masgiida ummata muslimaa eegumsa barbaachisu hunda gootanii fi qabeenya muslimaa kan barbadaa'e kana deebisuu gumaa kafaluu waliigalaa miti hamilee ummata keenyaa eeguun ummanni akka saba biratti hin buune akka amantii biratti hin buune ka godhu mootummaadha. Waan kana godhuudhaafis karaa irra caalaa irra nagiyaa amantii biraatii fi sabaa sablammoota biraatii walitti nun buusne mootummaan karaa istiraateejii irra caalaa bareedaa filatee waan kanaan gartee hayyoota mariifatee hawaasa mariisifatee ammas kadeebinee jechuu barbaannu Daani'el Kibret kan gartee silaa gorsa advaayisara takkaamoo itti gaafatamaa gartee kan Itoophiyaa kan UN itti jedhanii taayitila ni qabuufu yeroo ammaan tana qabeenyi ummata muslimaa hirriiba isa dhoowwe guddinni ummata muslimaa hirriiba isa dhoowwe kan gartee dhukkubaaf saaxilii isa godhaa jiru akkamitti reestooraantiin ummata muslimaa Gojjaam keessatti heddummaata jedhee hirriiba itti dhabaa jiru qudhuu dadhabee jechuudha. Akkamitti gartee dukkaanan naggadaa moolli ummata muslimaa markaatoo keessatti heddummaachaa jira jedhee jibbiinsa labsu waliigalaa miti. Masgidan muslimaa heddummaataa jira, manni barumsaa muslimaa heddummaataa jira. Kun Itoophiyaadhaaf gaagama guddaadha jedhee gartee waan silaa Itoophiyaadhaaf bu'aa qabu akka gartee rakkootti ibsu ummata gartee sammuun isaa fayyaa hin qabnee fi ummata gartee beekumsa hin qabne ummata kana miira keessa naqee haala waan amantiitiin wal qabsiisee karaa bakka amantiitiin bakka bu'a jedhee mana gartee amantii keessa dhaabbatee ummata isaatti waan akkanaa kana gizee bokkisu mootummaan itti callisuun namni kun ammas yeroo dubbatu qaama mootummaa bakka bu'a malee waa gartee kana booda inni lubbuu isaa bakka hin bu'u. Maaliif? Mootummaadha. Qaama mootummaatti bakka bu'a. Nama silaa biyya saniif dura deemsisuu fi dura ceesisuudhaaf gorsaa muumicha ministeeraa ta'e mootummaan keenya Abiy hasilaa mootummaadha jennuun nama akkanaa kana ifitti qabee masaraa mootummaa keessa maallaqa gartee haadha imimmaan ifirraa goggoysuudhaaf sooftii itti bitattu dhabde osoo gibira mootummaa kafaltuu jechuudha. Maallaqa gibira isii saniitiin nama akkanaa kana achi keessatti nutti nama gartee hatta beeyladaa hin geenye ol aantummaa gibira ummata keenyaatiin ol aantummaa mootummaan itti kennee achi keessa taa'ee waan akkanaa yoo bukkisu mootummaan keenya tarkaanfii itti fudhachuu baatee itti callisuun isaa fafa
akka malee xiqqeenya guddaadha kun akka Oromootti akka uummata Itoophiyaatti jechuudha. Mootummaan keenya kana ga'e harkatu biitti teenya kana ga'e uummata akkanaa kana yoo adabe qofa kana ka jennu akka kaanitti immoo uummanni keenya qabsoo eegalee tana haga gartee mirga isaatii fi qabeenya isaa tiifatee handhurfatee wanni ja'utti tokkummaadhaan tarsiimoodhaan hayyoota keenya dhagihee bakka jirutti wal qabaachaa wal dhaggeeffachaa wal to'achaa osoo miira keessa hin seenne osoo amantii biratti rakkoo takkallee gaaga'amaa fi rakkoo takkallee hin argamsiisne sabaa sablammoota tokkollee osoo itti hin buune karaa nagayaatiin qabsoo nagayaa hiriira nagayaa akka itti fufu kana dhaamna mootummaan kana dhageehuudhaan inshallah furmaata ni argamsiisa jennee abdii goona argamsiisuu baatus gaa filmaata as deemu jiru kanarratti hawaasni keenya afaan yoo dadhabe quban qalaman warra boru biyyaa tolu warra tolu ofiisaatii tolu sabaa tolu sabaa sablammoota tolu amantii hundaaf tolu dhaaba akkasii kan biyya gartee nageerratti ceesisuu danda'u qoratee gaafii fi deebisaa ciccimtuu dhiheessee fi uummata akkanaa kana challenge godhee maal yoo sifillee boru biyya argamsiista gara diinagdeetiin gara gartee tokkummaa hawaasaa nageerratti ceesisuudhaan maal biyyaa goota gama gartee fayyaatiin gama barumsaatiin gama gartee biyya ijaaruutiin gama gartee waan namni tokko gartee akka bu'uura jireenyatti barbaadu karaa daandii bishaan akkasumatti tiriika ifaa barumsa waa'ee hospitaalaa waa'ee fayyaa kanarratti mootummaan boru dhufu mootummaa akkamii mootummaa akkasii bitachuudhaaf hawaasni keenya warra mootummaa if gurguruu jiru jechuudha karaa nagayaatiin uummata akkasii filatuudhaaf haa qophaa'uun jaa filmaatarraa akka gartee if duubatti hin deebine yeroodhaan daddafee gartee mattaawaqaa baafachuu ID gaafachuu ammumaan gartee wal leenjisuu qeerroon ammumaan gartee qophooytee mattaawaqaa fi waan boru mircaa godhuudhaaf filmaata keessatti hirmaatuudhaaf barbaachisu hunda guuttatee ammumaan tana qulqulleeffatee taa'uun barbaachisaadha. Maaliif filmaanni as deemu kuni takka Itoophiyaa kan fooyyeessee Itoophiyaa duratti kan ceesisu taha takka immoo Itoophiyaa akka isiin hin jiraannetti deebisuu danda'a. Akka isiin mootummaa hin qabnetti jiraachisuu danda'a. Kanaafuu filmaanni as deemaa jiru kun nagee biyyaatiif murteessaadha akka malee jiruu jireenya sabaa sablammootaatiif fi amantii biraatiif akka malee barbaachisaadha. Mootummaa uummataa waliin jiru mootummaa uummata afaan uummataa ta'e mootummaa akkasii kan quuqqaa uummataa kan mirga uummataa bilisummaadhaaf dhugaadhaan uummata bilisummaa irratti ceesisu walqixxummaadhaan hawaasa kana gartee wal dandeessisee tokkummaadhaan duratti oofu mootummaa akkasii filatuudhaaf uummanni keenya wal gurmeessee bakka jiru ka'ee mattaawaqaa baafatee waan ulaagaa namni tokko gartee filmaatatti hirmaatuudhaaf filatuudhaaf godhuu qabu hunda yeroodhaan qopheeffatee taa'u qabaan jaa kana dhaamsa kiyya TV'n takka immoo chaanalli toora internet gubbaadhaan sagantaa akkanaa namoota adda addaa dubbistanii dabarsitan hedduu ulfaadhaa galatooman isinin jaa inshallah abdiin qaba waan kanarraa namni akka waa hubatee baratu inshallah sagantaa biraatiin hanga walitti deemnu turtii gaarii akkasumatti gaa ammallee irra deebi'ee mooraa stuudiyoo mooraa fog irratti nu argamsiistanii gaafii deebisaan dhiyeessuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa. Tole Ustaaz Nasir Hamzaa maqaa Rabbii guddaatiin guddifneetii si galatoonfannaa dhaamsa keenya kabajee yeroo deetis fudhattee hanga ammaatti gaafii deebisaa bal'aan hojii godhuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee si galatoonfannaa
hedduu ulfaadhu sin jenna. Tole gaa daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamoo hanga ammaatti gaaf deebisaa kan wajjin godhan turre Ustaaz Naasir Hamzaati. Qophii keenya kun qophii addaati inshallah yeroo biraa kan walitti dachaanu taha an Bayaan Abduu Jaliil hanga ammaatti sagantaa tana guutuutti kan isin biraan gahee yeroo biraa walitti dachaana. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دين كان كي أنوك به إلهي أكفاري دد فيه في دين أسري يا ربي تكما من وجاري كفتا غاري من غرغاري رحماني وهم جافو كيدي فرماني عين الرابوري ددفين في دين أسري يا ربي تكما من وجاري بسم الله مكا ربي دين قدتي وانجر الريوة الحمد لله فارو انجيني الكنغو يا يوا قالني يا ربي سما فاتو يا غفتا بكم سابك يهجرون أنت واحد لا دو إلهي يا جبار أنت يا خالق الكون نوفتي سيق الجبار الكنغو يتسنسي بريسي سوغاي همرو كأمري أسيف الشوبي والقبي قبي ونداج الجيرو يا كبيك ويا دنما وان قلبي كي سجرو يا نيكين يا باي ربيكو كانت بيك ننجرو نوبوتي مسكرنا يا قادرو آمين جنيه أكاون دولو دريرو الصلاة والسلام على نبي أحمد بكتارو أهلي في سبا إساني سلف أفتابي عمرو أندما وردين جارو يا ربي نقا رحمتك اترابي Tukuman Kenya nafsi gatena obaru madin jabisu kamna rabbuna jata wal yafrifanna rahmata rabbi akas yarkanna jalala rabbi biha baratannu أكسمالي والله رب الرم القينو لقى ربي فتجا بها والجلنو في والي يفكوني جللها تكون كيا نفسي القاتلة أبرماتي جلسوك رب مرجتا ولفري فلا رحمة ربي هكذا يركنا تكون كينيا نفسي القاتلة أول مانتين جبيسوك منا رب مرجتا ولفري فلا رحمة ربي هكذا يركنا ربي جتنامو بها والجلاتو عكس مالي والله رب الرام الكيتو
tokkummaan keenya nafsiif gaachana obbolummaadhaan jabeessuu qabna rabbumaaf jechaaf waliif reeffannaa rahmata rabbii akkasii arganna tokkummaa keenya nafsiif gaachana obbolummaadhaan jabeessuu qabna rabbumaaf jechaaf waliif reeffannaa rahmata rabbii akkasii arganna kan wal miidhellee irra waliif dabraa rabbiif jecha cawfii ja'a ammoo marraa irra waliif kutaa fixallaatii garaa dhubaan wal jaalannaa milkoyni rabbi irraa tokkummaan keenya nafsiif gaachana obbolummaadhaan jabeessuu qabna rabbumaaf jechaaf waliif reeffannaa rahmata rabbii akkasii arganna rahmata rabbii akkasii arganna jaalala rabbii bihaa barbaannu akkasumaanii wallahi rabbi irraa milkoynu dhugaan rabbiif jecha bihaa wal jaalannu cufii waliif goone jaalala haa uumnu tokkummaan keenya nafsiif gaachana obbolummaadhaan jabeessuu qabna rabbumaaf jechaaf waliif reeffannaa rahmata rabbii akkasii arganna rahmata rabbii akkasii arganna addunyaan hundumtuu faayidaa hin qabdu rabbiif jecha namuu mihaa wal jaalatu akkasumaanii wallahi rabbi irraa milkoytu milkoytu wallahi rabbi irraa milkoytu tokkummaan keenya nafsiif gaachana obbolummaadhaan jabeessuu qabna rabbumaaf jecha waliif reeffannaa rahmata rabbii akkasii arganna kan wal miidhellee irra waliif dabraa rabbiif jecha cawfii ja'a ammoo marraa irra waliif kutaa fixallaatii garaa dhugaan wal jaalannaan milkoyni rabbi irraa milkoyni rabbi irraa